السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو يوتيوب channel أم زكريا بقنا جانجما يوتيوب channel هي لفتني هرا وانتي أنا أجرسيس في أستي قبل لفيكم أرجعتن كنا نياتا بيا عربا بكما جريش سجدامو وجين دلنا جتنا يسدورا ستي جريش قبي فنها لكناني روزا مصري يوكا روزا أدي وجين تكو harka caalaa jariisha kanatti nadhee midhaan jechaadha. Ergaa gimmaasha lama midhaan itti nadhee booda harka takka yookaan ganaa takka yookaan haguma qiyaasa keessanii ruuza masirii itti nadhanii jechaan. Eegachirraa deebitanii booda shunkurtii haala kanaanii xixiqqeessitanii akkuma feetanitti yoo booda ka keessaa fuutan ta'e gurguddistaniis shunkurtii ni cirattu. Achi booda qullubbii haala kanaanii hin karattafattanii achi booda soogidda qopheeffattanii booda maal jedhama mismaarii qopheeffatanii buharaata mushakkaliidha dhiisuu dandeettan buharaata itti gochuu dhiisuu dandeettanii ani garuu wanti buharaata hin qabne baay'ee natti hin tolu ufuma kiyyaatti dabalee ammas guddaadha miti xiqqaadha maanka xiqqa tokko gosa hunda jechaan itti gochuu dandeettan dhiisuu dandeettan kana achi booda lukkuu haala kanaanii qulqulleessee jira kaameraadhaaf yoo ta'e malee loomiidhaa fi waan dhiqamuun dhiqxanii hin qopheeffatanii achi booda haala kanaan distiin qopheeffannaa yeroo jariisha kana dhiqxanii haala kana qopheeffatanii bishaan anama ganama sa'aatii 3 caalaa ture jira inni kun jechaadha ganama yeroodhaan dhiqee qopheeffadde yeroo isa dhiqxan sana bishaan ho'aatti naquu hin qabdan maaliif jennaan bishaan ho'aatti naqxee yoo lafa keette hin tolu bishaan jiddu galeessaan qorraannis yoo dhiqxe rakkoo hin qabu kun haaluma kanaan daddabalee jira jecha bokkokee xiqqoo kuf jedhee jira bishaanuma qorraadhaan yoo hojjettan irra bareedaadha siniin jedha hamma dhuma sagantaa kiyya faana turaa wajjumaan laalla. Egaa haaluma kanaanii distii kennan qopheeffannaa kaameraa waan na addeessuu dhabeefi hin beeku asitti zubdaadhaan fayyadamna an zubdaa haguma kanatti godhee kana caalaatti fayyadamuu dandeettanii garuu hin barbaadan waan ta'eef hamma namatti godhe haala kanaanii erga geessine booda egaa haala kanaan shunkurtii kennatti nadhee jirra amma shunkurtiin kenna bilchaatu ni eeyna jechaadha. haala kanaanii zayitii itti naquu dandeessanii zayituuna fayyadamuu dandeessanii zubdaa fayyadamuu dandeessanii dhadhaa jechaadha dhadhaa biyya keenya afaan biyya keenyaati shunkurtii bilcheessinee walitti deebina. Egaa hordoftoota kiyya amma shunkurtiin keenya bilchaatee jira waan zubdaadhaan dalagamee fi diimachuu hin danda'u akka shunkurtii zayitiidhaa bifa isaa qayyaruu hin danda'u kana caala yoo ture immoo halluu nuti barbaannu sun gadi dhiisaa jecha bifa jijjiirata waan ta'eef dajaajatti naqannaa jecha. Egaa kun lukkuun keenya akkana bilchaataa jira yoo akkana silfeene shunkurtii babaa'istee bakka 2-3 goote qullubbii abbaa 2-3 akkana keessa keette booda dhimbiibuu dandeetta filannoo kan keeti jecha garuu yoo akkanatti qollaatee shunkurtiidhaa fi lukkuu qullubbii yoo wajjin bilcheessite xaamiin isaa yookaan dhandhamni isaa hedduu bareeda ta'a nama akkuma filannoo isaatti hojjeta waan ta'eef anis xariiqa kiyyacha. Egaa amma lukkuu fi shunkurtiin keenya erga bilchaate booda qullubbii duraan qopheeffanne kana itti naqnaa jechaadha. Kunoo qullubbii keenya itti naqannee jirra waliin dhoofnaa jechaadha. walitti dachaana. Egaa amma shunkurtii fi qullubbiin lukkuun kiyya wal fudhatee bilchaatee bareedee foolii bareedaa kennee jira. Erga haala kanaan shunkurtii fi qullubbii kana xabbasne booda dhumarra deemu jirra. Kunoo amma haala kanaanii bareedee jira. Buharaata xiqqoodhumatti naqisniin jedhee jira. Yoo dhiistanis fedha keessanii mismaaraa fi qirfaas yoo irraa lakkisanii hin dandeettanii yeroo geessitanis yoo keessaa fuutan hin dandeettanii akkuma feetan jechaadha taasanii. Amma bishaan ho'aatti naqannaa jechaadha. Bishaan ho'aatti naqeera.
Ani waan lukkuu keessaa fuudhuu barbaaduu fi bishaan kana asirraa itti naqe jecha. Wayita lukkuu keessaa fuudhuu hin barbaanne yoo lukkuu keessaa forona galchuu hin barbaanne ta'e as keessumatti jariisha keessa itti naqattanii jecha. Ani amma lukkuu keessaa fuudhee forona kaa'uu barbaada. Lukkuu yeroo as keessatti bullaahee jedhe lafee fi waan garaagaraa kana waan qabuuf jecha keessaa fuudhuu barbaada jecha. Kanaaf yoo keessaa fuudhuu hin barbaanne jariishatti naqxa. Egaa amma lukkuun keenya bilchaatee jira. Keessaa fuunee forona keennee achi booda jariishatti naqnaa jecha. Nafaana tura. Amma gaa lukkuu keenya as keessa kennee jira. Ani maashina kana keessa kaaya. Kanaaf gasteera irra kaayee achi booda jariisha kiyya qulqulleessee haala kanaan fidee jira. Itti naqee walitti deebina. Egaa amma lukkuu irraa dibuudhaaf jechaadha. Buharaata, zayituuna, cuunfaa loomiiti, zabaadeedha, salsaadha. Walitti laannee gubbaarra dibnaa jecha. Kunoo haala kanaa irra dibee jira. Kaameraan naami jechuu dide. Enggak ya. Achi booda jariishni keenya kunoo yoo isin mul'achuullee baate haala kanaan bilchaachaa jira. Suutuma suuta waliin dhahaa ganni wal fudhatuuf itti dhiisnaa jecha. Kunoo lukkuun keenya bilchaatee jira. Ammarraa cufna. Kana fakkaataa jariishni yeroo aanan itti naqnu ga'ee jira waan ta'eef aanan gosa feete itti naqanii boodaraa tahee lebena tahee aanan maal jedhama oo'ituu ta'ee halibsaayid sinitti mul'atuun se'a. Kun aanan gosa kana qaba waan ta'eef isatti naqadhaa jecha. Kunoo amma dhumarra gahee jira jariishni keenya. Haala bareedaadhaan qophaayaa jira. Kunoo ni argitanii. Aananii fi inni wal fudhatee jira jechaadha. Waan oo'u jiruuf baay'ee mul'atu. Qophaayaa dhihaadhaa sinin jenna.